السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توضاف جالسم توني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أني نجاكوت نجيني كي خنجال الله كبجادا بكتير تمرس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو الرغن كيستي وني نسم برسيسو على فيسبوك كيسن قوت مانقوتو تي أفان رمورتي جيرتني أفان رموتي فيسبوك كيسن فايدمو إسدن ديسني نسم برسيس وامرا واهن دسارة جودا أفان كينيان جودا أفان رمورتي فتني فيسبوك كيسن gara afaan oromoodhaa jijjiirtanii itti fayyadamuu dandeessaniin isin barsiisu. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana killik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyetti obsaan afaana turaan hordofaa sinin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa feesbuukii keessan guutumaan guutuutti gara afaan oromootti jijjiirratanii afaan keenyaan fayyadamuudhaaf feesbuuk adii osoo hin taane pilaastoorii keessa galtanii feesbuuk laayitii buufatan jechuudha. Facebook laa jechuun kun kana Facebookiin tuni baay'ee tokko bareeddudha jechuudha. Gara afaan oromootti jijjiirrachuuf qofa osoo hin taane daataa keessaniif illee baay'ee tokko bareeddudha jechuudha. Isin galee daataa illee hedduu nama jalaa hin nyaattu jechuudha. Baay'ee tokko warroota daataa fayyadamtan fa'aa baay'ee tokko daataa isiniif qusatti jechuudha. Ishii yeroo buufattan daayirektii oopshanii irratti kilikii gootanii achi booda haala kanaan mobile number or email ka johan rati email keessan yookiin lakkoofsa Facebook keessan banatan itti guutanii bakka immoo paaspoortii johana paaspoortii Facebook keessan itti guutanii login godhatan jechuudha. Isin galee anamma kiyyatti guutee login haa godhu. Okay, anamma kiyyarra galee san jira jechuudha. Seenee san jira. Haalli amma guutumaan guututti Facebook kana jechuudha gara afaan oromootti jijjiirru sarara sadii kanarratti kilikni gootanii achi booda as jiran buutanii asirratti settings ka jettu irratti kilikni gootu achi booda haala kanaatti isin fida akkuma barame yeroo haala kanaatti isin fide maal gochuu qabdanii asirratti jechuudha language ka jedhu ni jira irratti kilikni gootanii achi booda kana keessa afaan oromoo ka jedhu barbaaddan jechuudha. Kinoonni kana afaan oromoo ka jedhu irratti kilik gootan. Amma kun akkuma argaa jirtan guutumaan guututti gara afaan oromootti nu jijjiiramee jira jechuudha. Galmee dhuunfaa odeeffannoo galmee dhuunfaa maalii kan hundinuu jechuudha oromoota irratti dhiifama. Egaa daawwattootaan kiyyaa kun akkuma asirratti argaa jirtan guutumaan guututti afaan oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Kun akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Afaanuma keenyaan dubbifachuu dandeessan jechuudha. Siitingooleen hundi wanni hundi isaadhaa kun afaan oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Of duuba illee deebinee kun amma jijjiiramee jira jechuudha. Kinooma marii viidiyoo suuraa maali waan hunda jechuudha. Asirratti illee deebine kinoo akkuma sirra daqiiqa dhiifama kinoo akkuma sirratti argaa jirtan kana jechuudha. Wanni hundi kinoo afaan oromoo irratti jijjiiramee jira jechuudha. Hundi isaa jechuudha. Haala kanaa feesbuuk keessan guutumaan guututti afaan oromoo irratti jijjiirratanii jechuudha. Facebook laayitii kana daawunloodii godhattanii asirratti yoo fayyadamtan baay'ee tokko isin gargaara jechuudha. Maaliif afaan keenya hanga tokko dubbifachuu dadhabna jechuudha. Hanga feene yoo dadhabnellee jechuudha isin galee. Kanaafuu haala kanaan Facebook laayitiin kun baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Akkuma asirratti isin jedhee daatallee isiniif qusata. Haalli itti fayyadama salleen jechuudha. Akkuma Facebook adii jechuudha. Facebook adiidhaan wanni garaagarummaa qabu tokkollee hin jiru jechuudha isin galee. Kanaafuu Facebook adii ofirraa dileetti gootanii kanaan osoo fayyadamtanii baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Isin galee miseenjerallee kophaatti ni qabda jechuudha. Akkuma Facebook adiidha jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. Miseenjera ishiidhaa buufachuu barbaaddu. As keessaaf duuba ni baatanii pilaastoorii keessan keessa ni galtanii bakka sarchii kanarratti jechuudha. Miseenjer laa itti barreessan kinoonni kana jechuudha. Isin galee akkuma isa kaaniif jechuudha. Miseenjer salleen jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Kanaafuu faduraanii ofirraa balleessanii afaan keenyaan Facebook keessan fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Install godhattanii akkuma messenger kaanii ni banattanii akkuma messenger kaanii bilbila jechuudha. Garaagarummaan tokko illee ni jiru. Garuu garaagarummaan jiru asitti
feesbuukichi afaan keenya jechuudha. Ni galee afaan keenya waan ta'eef baay'ee tokko garaagarummaa qaba jechuudha kan duraan irraa jechuudha ni galee. Kanaafuu haala kanaan fayyadamuu dandeessanii jechuudha feesbuuk keessan. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeesan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsi keenya isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun taatinaadha. Waan hordoftaniif galatooma.